مساني توقعشن تبي سديتي إرجع في براني قالوا دكوا كنا نوف براني أشون جاء أقول تداف قرين جتو أولين جتو هناك كلام على تصل كاونتر ديسو كتاونتر ديسو أنا دوامي تكارا ساني كنا هم نا أول بوكوكسا نامي مال ننتي تاوجدا نسير ما حق مك كنا تبايع كنا نجاباتو دا هم تو منام نواك يو دبتاني أتانا كنا رافا من كابل الكو هم نفايسو تو كنا كيسا دربه بطلان check off قدوتي تيمون تندي تاجرتي أنا كم يوم دون تاجروا الناس كذا تجول قبل نقان كي بلبل الرجال وبلا لالو نورمال أم تونجا انجرو نمفاي أما نمفاي بقى جمد آمين dibata kana argan kisi godhadhe wanni tokko narraa dhabam أما قوفتنا عن توم كنو أنا بساعدو كل لا ينس عتي injiru qola isaa duwwaa malee Nundu jasa wal rabu fatih akan nama macai tamma macai banam dijadu. Dugu jal kaba pura kana, dugu jal kaba eppa kana. Lepratia novana. Wan setit agama jurur rasika. Paini amma setit agama jurur rasika. Maltu setit agama jira. Mataba wuda, kanserida, sukara, gifitida. Maltu setit agama jira. Kentarotida, tanacha, milla, harka, garacha, kaleda. Tiruda, morma, likimsituda, agartuda, ijai, gurrai, galgala kana otonan masagale kana tumure sirrai kachujal kaba. Amen. Narrature amma garu narranjiru kanjettanu baayeda. Narrature garu amma narranjiru kanjettani baayeda. Cininna sirra kutera, matabawu kutera, asmi sirra kisajiru kutera, dhukkuba maqaan sabe kamu kutera, kezi yurine kutera, pitutari kerra kanjiru kutera. Ormoni kerra kanjiru kutera, annacha sirra jiru rukutera. Dosi dhukkubu sana duwwaa qabadham. Yesus miila kanarratti waame maqaa kee, dugda kanarratti waame maqaa kee, garaacha kanarratti waame maqaa kee, mataa kanarratti waame maqaa kee, garaacha kanarratti waameera maqaa kee, dugda kanarratti waameera maqaa kee, diiskii kanarratti waameera maqaa kee, agartuu kanarratti waameera maqaa kee. Likimsitu kanarratti waameera maqaa kee guyyaa kana kaasee hiikamsi haa ta'u guyyaa kana kaasee kaansarii irratti si waama guyyaa kana kaasee sukkaara irratti si waama guyyaa kana irratti sammuu irratti si dhufeera humni waaqayyo inni nama hiiku dhufeera namoonni dhaabachuun danda'anu dhukkuba kana jalaa hiikaa jira waaqayyo laprooti elebeessan kaloo badiyaa nafaasta leprati fella barrabati kotandadi abiddi waaqayyo adarbu abiddi waaqayyo adarbu abiddi waaqayyo adarbu namoonni baay'een himmachooftom dandeessanii dhaabattan hin dhufa humni waaqayyo sirraa fuudhaa innaata ufumarraa dhabdee naata lotas tapiko tamparadias kaleerraa tiruurraa cirrachi jarkuteera lanamu tokko humni ulfaataan dhufeera gadameessatti waameera miillatti waameera harkatti waameera liqimsituutti waameera rukuteera 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 itti sirra jiru xannacha sirra jiru dhukkuba sirra jiru dhayeera. Amen. Receive it, receive it, receive it. Fudhataa jiru namoonni baay'een dhukkuba isaanii irraa hiikamaa jiru. Yes, 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 yes. Qabana baasa warra kana matarrabati kosta. Lepreti polara dibosa katalabosha. Fayyisuu waaqayyoo dhufaa jira. Fayyisuu waaqayyoo dhufaa jira. Fayyaniru warri kun hiikamaniiru warri kun mallattoota irratti ta'aa jira mallattoota irratti ta'aa jira humna fayyisuutu irratti ta'aa jira humna hiikamsaatu irratti ta'aa jira. Simadhu fayyina kana simadhu fayyina kana simadhu fayyina kana come on 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 lepra diabolara siankota la boshadia. Amma mallattoo ofirratti arguu jalqaba argaa arga dugda kee ilaali fayyina kee ilaali ofirra ilaali injiru dhibee kee sirraa fuudheera injiru bawwuun kee silaa madaan kee silaa iiti kee silaa check up ofirra ilaali sochoosi ilaali miila kee sochoosi harka kee sochoosi injiru jedheera injiru jedheera injiru jedheera injiru jedheera injiru jedheera injiru jedheera injiru
Dhukkuma kintaarotii kan rakkattan achi as kottaa arifadhaati. Arifadhaa fiigaati kottaa. Mana kana galaniis kintaarotii baatanii ba'uun nawriidha. Kintaarotii fidanii dhufanii fuudhanii galuun nawriidha. Baabos sakkeedoo harka kee bal'isi gara kootti natti fidi. Rootaas safahaa deeboos. Maqaa namichicha Naazreetiin arraba keerra kan jiru dibata kana qoricha godheera. Amma maqaa namichicha Naazreetiin sa'aatii kana akkasii dhukkubni keessa jiru akka gagaatti abaqu. Kintaarotii kana maqaa Yesuusii sirraa baqseera. Dhibee kana maqaa Yesuusii sirraa baqseera. Maqaa namicha Naazreetiin sirraa baqseera. Liqimsi amma liqimsi si keessaa kuteera. Amantii guddaa qabaadhu. Amantii guddaa qabaadhu. Namoonni baay'een amantiidha kan rakkisanu. Amantii guddaa qabaadhu. Sitti naqe laaknoo. Sirraa miicceera. 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 Sirraa miicceera maqaa Yesuusiin. Sirraa miicceera. Sirraa miicceera maqaa namicha Naazreetiitiin. Sirraa miicceera. Deemi ammaa kaasi. Deemi. Ba'aa jalaa bayi. Bayi 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 siikeera maqaa Yesuusiin. Siikeera siikeera siikeera. 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 Dhukkubatti baattee dura koo dhaabatte siikeera. Dhukkubatti baattee dura koo dhaabatte irraa siikeera. Ani bilisa jedhaal takka. Ariifatee mana fincaanii nama ga'ee dhugaa baatiidhaaf natti deebi'uun barbaada. Nama Waaqayyo amma tuusin kadhattanii dinqii iddoo kanatti ta'e keessaa obboleettiin keenya cabaadhaa miilli ishee xaxameeti kan inni jiru keessaanii ulee kana malee tasa ol ka'uu dandeessu gattaa'uu dandeessu kunoo inni gaafa baajaajii irraa buusullee baadheen buusee baadheen fidee hammatuma namni Waaqayyoo dubbatanii addana koonna raafame gaafa ol ka'u deemuu danda'echaa jirti. Gaafa ol ka'u deemuu danda'e cabaanni wallaane maqaan isaa Yesuus jedhama. Guyyaa kana kaasee caba dhokataa caba mul'ataa irraa si wallaaneera. Deemi mena ilaala. Maataa irraa jaalafa gatanii moossee deelee beekataa. Harka kee yoo ol kaafatte waan siin jedha. Dhiiga oolicha Waaqayyootiin atis duukaa deemi. Baneera Waaqayyo sirraa ilaali kana. Ilaali xaxaa irra jiru miila ishee. Ogeessaan xaxamtee ulee ishee amma ulee baadhuu deemi. Sokki amma nagaan ta'eera. Kan akka Yesuus hin jiru. Cabarraa kan nama hiiku kan nama fayyisu. Bagan dhufe isheedhaaf jennaan galgala kanaa kaasee siifis fayyinni haa ta'u. Darabeen nama tokko akka qabu galgala kana eebbi darbatamaan dhufee mana kee seenu. Eessa jirta namni tokko maqaa gooftaa Yesuusiin eebbi darbatamaan dhufee mana kee seenu. Dhiiga oolicha Waaqayyoo si baraareera. Namni tokko iyyaani baraarameera. Ani hiikameera. Maalirraa kuftee cabdeeti? Kufee makiinaan duubaanatti bu'ee soo gaarirraa kufee cabe. Yoomi cabuun kee? Torbee lama kaleessa darbe. Harka namaatiin hin ol jedha shinti beetii danda'een taa'u. Amma tu kadhatamu maaltu ta'e? Nam fayyi. Hin jiru? Hin jiru. Meddee minan ilaala. Maalin siniin jedhaa gooftaa kanaaf galata fidaa maaloo. Kottu gara koo. Kottu gara koo. Har'aa kaasee otoo diinni keessa ilaalu kottu gara koo. Si mirkaneesseera diinonni kee otoo laalanii firoonni kee otoo laalanii hiikamii. Hojii kee eebbiseera Waaqayyo. Hojii kee eebbiseera Waaqayyo. Galata eenyutu qabaa? Eebba eenyutu qabaa? Iyyin ta'a Waaqayyoo fi
waaqayyo obboleettiin keenya kuni ji'a ja'a guutuudhaaf gadin jettu olin jettu gaafa nattammaatu gad bu'een lafa gangaladhaa siree korra ciisee hin beeku jetti. Amma garuu utuu namni waaqayyo kadhatanu humni fayyisu tokko na keessa darbee battalan check of godhutti gadi jedhee ol jechuu danda'e amma ani fayyeera. Ol jedhee gadi jechuu danda'eera. Dabali gooftaa keetiif galata fidi. Ilillee fidi. Hin taa waaqayyoof. Amma miif akkas taate? Gadin jettu. Olin jettu. Amma maaltu dhalate? Amma na fayye. Injiru. Mee gadi jedhi nan ilaala. Maaloo galata fidaa gooftaa keessaniif. Pilata harroo feelaa safra difeenja. Guyyaa kanaa kaasee akka rilaaks gootuuf akka dubartii kanaatti fayyeetii ofirratti argi. Ameen. Fayyina ishee qaama ishee irratti mirkaneeffatte jedhamee akkuma caafame fayyina kee ofirratti mirkaneeffadhu. waaqayyo obboleessi keenya kun akkasidha hamma fuula keessa duratti yeroo isin hafuuramaa ifachaa turtanii hafuuramaan iyyeetu irraa deeme gaafa kadhadhu sagalee kona qabaan erga namane waggaa tokko sanaa kaasee gaafa kadhatatti galu dubbachuu hin danda'u waan tokko gochuu hin danda'u kana biraan immoo daqiiqaa tokko dhaabbachuu hin danda'u baay'ee nanna koona hoosisa ture hafuuramaan ammaa gaafa iyyeen irraa deemu sagalee koo waggaa tokkoof qabamee ture sun naabbaname anamma tasayyoo fooqaas hin jiru jechaa ture. Amma tasumayyuu rakkataan jiru hiikameera. Sagalee kee kan qabe kan si qabe maqaa Yesuusiin sirraa rukutameera. Baga gammadde. Ameen. Baga gammadde. Ameen. Baga gammadde. Ameen. Baga gammadde. Ameen. nama waaqayyo obboleettii kanaaf wanta guddaatu ta'e innis waggaa furguutuudhaa fi nama bukkee taa'uu hin dandeessu konkolaataa namni keessa taa'uu hin dandeessu nanna seerra madaan hin jiru ni wanti keessaa bahu hin jiru garuu foolii baay'ee qabdiin foolii kanarraa kan ka'e waldaa yoo naqee gaafa namni bukkee koo ilaalu asiif achi gaafa namni na ilaalu dhiiseen ba'a gaafa namaa wajjin deemu namni maali inni cinca'u jedhaa dhiiseen deema hammutuma namni waaqayyoo kadhachaa jiranii inni silaa natti illee dhaga'amu narraa badee sabni kun aldabaa waaqayyoon naafa galateeffatu. Illee guddaa iyya guddaa galata guddaa. Hammami foolii qabda turteeti? Waggaa afur muluu in bakka cincaan addaa shunkurteedha aara jedha waan gubate titta ana raasu bakka akka tokko na godha namaa miti bakka manaan bahu sirraa shattata narraa shattata nama laalatin gadi bahu garuu kan manni qachaa tunarra jiru waan ajaa'uun beekan makiinaas karaas hin deemu bakkaan dhiqattee sirraan bahu dibattee sirraan bahu waan urgaa hundi badda isa cabsee dhufa garuu homtuu madaan irra hin jiru madaan sirra hin jiru qabu madaan inni keen xiraa oomuu xiraa harka kee ol kaastaa seexanni kolkola isaa fudhatee sirraa sokkeera kottu galgala kanaa kaasee waaqayyo abaarsa kee cabseera namni tokko iyyii lafa gadhiisii cabeera maaltu dhalate amma naa kadhatamu innaas hin kadhatan kana duraanii waldaa kanaayyuu taa'uu hin danda'u nan cannaqama innaa sabni kaawwani bakka nan taa'a bakka namatti na ja'adeetiin hin dubbadhu cannaqamee oduun taa'aa jiru innaas hin kadhachuu jalqabde dhuggaan kee balbalarra hojjedhee of lallaalu noormaaliin omtuu na ja'a gamanas deddeemnaan omtuun jiru noormaal. Wadi amaani alaaba abaarsa kee sirraa cabseera waaqayyo namni tokko iyyii narraa citeera. Narraa citeera. Dabali narraa citeera. Narraa citeera. Dabali narraa citeera. Narraa citeera. Safara irratti funyaan qabatanii na bira dabrana. Okay. Funyaan qabatanii na bira darbu baay'ee badaa ja'a bakka hakimiis dhaqee qoricha abashaas fudhadhee abaalaazar bashitaa'ee haaraadha sirraa bade bashitaa haaraa jedhama naan jedha mana hakimiyoon naqe. Dhukkuba haaraadha. Dhukkuba haaraadha sirraa badeedhaan garuu kiniini nyaadhee naan jedhe fooliin kee dammoo kiniini jedha kiniini jechuu jalqabe narraa. Innaanan kiniini isaanis ciisetuma bakka. Namoonni ollaa kee funyaan qabatanii si bira darbu. Funyaan qabatu innaana bira darba. Har'a garuu waaqayyo foolii haaraadhaan dhufeera. Ameen. Harka kee ol kaasi misiraachoon qabaan ollaa keetiif. Harka kee ol kaasi mandara keetiif maatii keetiif misiraachoon qaba.
galgala kana kaasee waaqayyo foolii haaraadhaan gara mana kee dhufeera. Namni tokko iyyaa ameen ameen. Amen, amen. Amen amen. Amen, amen. Amen amen. Amen, amen. waaqayyo misiraachoodhaan gara mana kee dhufeera. Kottu gara koo. Abaalaazar bashitaa jedhanu dhukkuba haaraadha jedhanu foolii sirra jiru kanaa booddee deemeera. Nagaan kee guutuu ta'eera. Maqaa gooftaa Yesuusiin guyyaa guutuu dhiqattee miti otoo hin dhiqatin urgoofta kana booddee. Seenaa kee haaraa godheera. Mana kee haaraa godheera. Yaalteetta mana yaalaa, yaalteetta kadhata, yaalteetta qoricha aadaa mana kimi yaalteetta hin dandeenye Yesuus ilmi waaqayyoo sii danda'eera. Obboleessi keenya kuni umuriin isaanii waggaa 58 dha. Dhukkuba kintaarotii dhalataniidhuma kan isaan ofirratti argan jechuudha. Waggaa 58 irra jira. Umuriidhuma isaaniitu waggaa 58 erga of baranii garuu dhukkuba kanaan of baran jechuudha. Dhukkubi kuni mana fincaanii yommuu dhaqanii ta'ee gadi ba'aa baay'ee isaan rakkisaa. Kana duwwaa miti garaa isaanii kana humnaa ol bokoksaa. Amma garuu addana kana dhufanii namni waaqayyoo dibatatti dibdanii hin kadhattanii fi mana fincaanii dhaqanii of ilaalan iiti kun irra jiru garaan isaanii bokokuun irra jiru. Birraataadhi labarraa baadiyaloofe warri amantii qabani warri galata qabani ijoolleen waaqayyoo afoori cana iyyana galateeffatani gaaffii waggaa 58 waaqayyoo turrukute. Amen. Haleluuyaa. Amen. Waggaa meeqa rakkattan? Waggaa 58 turee raawwadhee tanan homaa waa takka hakimeen naqu amantii kana nan qaba amantuma kana hordofa guyyaa waan lafaan dhee garaan keessa maal ta'e ture? na bokoku taa'ichi keessan immoo maaltu ta'a? Kintaarotti gabbayee raawwatee tol deebi'a na guba. Amma erga kadhatame maaltu ta'e? Amma ergan duratti dibata keessa fudhadhee raawwadheetiin jedhee dafqisiisee raawwateet asumatti nafti kiyya muluu na dafqaa ofirraa hin baasaa. Sani achasiin ganna yaa dibata kana ergan kiisii godhadhe wanni tokko narraa dhabame. Dibati kun erga kiisii koo keessa galee seenaan koo geeddarameera. Na dabqisiisee na keessaa sokke jedhu harka kee ol kaasi. Dibata kana mana kee gaafa seenu wanti haaraan duukaa seenu. Amen. Dibata kana fudhattanii kiisiidhuma kaa'attan. Kiisuman godhadhe kunoo kiisii na jira. Ergasii na dabqisiise yoo ummanni akkasitti ilil jedhee kadhatu anana keessaa yaa asitti nuu kadhattanii deeman anumarraa dhabame wanna takka wanti tokko wibaana haakee haa ta'u lafa haadaas inni na bokoksu sin jiru kintaarotiin inni natti rarra'u sin jiru harka kee ol kaafatte alaa keessaan dhukkuba keessirraa cireera. Amen. Lakki nama nana waaqayyo hojii irra jira harka kee kaafadhu ergaan sii qaba. Sittin barfati waaqayyo galgala kana seenaa kee mul'uus godhee haa geeddaru. Balballi kee abanamu jireenyi kee abanamu seenaan kee haa geeddaramu. Namni tokko iyyiti quba waaqayyoo jedhime maalo. Quba waaqayyoo. Jabaliyyi quba waaqayyoo jedhime maalo. Quba waaqayyoo. Jabaliyyi quba waaqayyoo jedhime maalo. Quba waaqayyoo. Mana keetti bu'eera, fayyaa keetti bu'eera, jireenya keetti bu'eera. Har'aa kaasee manni kee haaraa ta'eera. Amen. Kottu gara koo. Milkaa'ii kana booddee gaaffii waggaa 58 sirraa ofeera waaqayyo. Seenaan kee geeddarameera. Dhaqiitii milkaa'ii kottu harka koo qabi. Congratulations. Ollaan dhufee harkasi qaba waan isaan beeku dhaqi. Lama guutuudhaaf dhukkuba kintaarotiitiin kan inni rakkatu gaafa mana fincaanii dhaqu baay'ee dhiigaa baay'ee malaa gaafa harkaan qabu immoo akka muka kanaatti baay'ee kan inni jabaatudha. Hamma har'a garuu namaa fedheen dhufee gaafa namni waaqayyoo nuuf kadhatan gaafa mana fincaanii dhaqu malaan sun narra hin jiru akkasuma dhiigni sun narra hin jiru inni baay'ee jabaatu wayyaa kana caalaadha kan inni manatti laafee waaqayyoo sana fayyisa kana sammuu galateeffatu. Ilmi waaqayyoo haa ulfaatu. Magilii keessaa yaa'a dhiiga keessaa yaa'a akka mukaa jabaata kana hundumaa gooftaan irraa rukuteera. Ammamiif rakkatte akkasitti? Waggaa lama olii hojii humnaan hojjechaa ture bakka dhiqachuu baannaan baay'ee na rakkisaa ture bakka haga maraatu bakka mataa kiyya maatiin marti na wajjin bo'aa ture
baay'ee na ciphisaa ture bakka waan akka afurii shan bakka gadi yaa. Okay, kintaarotiin kun gadi biqilee jira. Keessa gadi gara mana fincaanii hundeemu gadi yaa. Deebuunaaf baay'ee rakkadheen bakka gaggabeetiin kan naa deebi'ee wanti kadhu jechuudha. Inni afur shan gadi yaa'u sun hin jiru. Hin jiru. Tasa. Nama daa'ee ture madaan waggaa tokko ol qoricha bashaa dibadhe baay'ee nama deessee ture madaa san keessaa nama laana dhiigaa bakka guyyaatti yeroo sadii afur shan akkasitti dhiqadhu malee danda'een har'a ergumanas magaalaa Sallaarraa dhufe asitti on naannoo kana onnoo jedhu bakka sirraa kuteeraa basaakee. nama waaqayyoo kansaa amantiinsaa ortodoksiidha. Kintaaroti waggaa 25 oliidha kan inni irra ture. Kintaaroti kun kan namaarraa adda wanti isa godhu baay'ee foolii qaba. Waggaa 25 guutuu kana keessatti qumxaa jalaa si'a 3 si'a 4 oliidha kan inni geeddaratu. Akkasuma mana fincaanii yoo ta'e baay'ee malaa baay'ee dhiiga. Hamma utuu namni waaqayyoo hin dhufin dursa dibata namni waaqayyoo irratti kadhatan fuudhee kiisii keedhee gaafa kiisii keedhu dhukkubni narra jiru hundumtu narraa badee amma immoo gaafa namni waaqayyoo kadhatanii jedhani gaafa mana fincaanii dhaqee ilaalu inni na tortoree jiru hundumtu isaayyuu dhugaa waaqayyoo waaqa jiraataati narra jiru. Kan akka waaqayyoo hin jiru. Kan akka Yesuus hin jiru. Waggaa meeqaaf rakkate? Waggaa 25 ol. In shattata. Malaa inni egaa sakaraa gizeen taa'u dafee irraan ka'u gizee 3-4 taa'anii ittisiisa. Bakka foolii nama cinaa dandeetu hin dabru hin ajaa. Nama bira gaafa darbitu hin ajaa. Hin ajaa maaltu ajaa naji akkifatanii tufan cinaa waggaa dabran maaltu ajaa jedhan. Siniin jedhu. Bakka macarashaa zooree dadhabnaan bishaan fa'aanan dhiqachuu jammare sakaraa waraqataan dhiqachuu dhiise. Bishaan hin fayyadamuu jammare amma gooftaan haa galatoomu kunoo galan isaa haa ga'u qulqullaa'e natsaa ta'e. Qulqullaa'eera har'a natsaa ta'eera. Funyaan qabatee namni si bira hin darbu kana booddee. Funyaan qabatee si bira hin darbu namni kana booddee. Maqaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos waan hundumaa godhuun sirratti godheera. Waaqayyo obboleessi keenya kuni waggaa 5 dhukkuba kintaarotiitiin rakkata. Kara gaafa mana shintibeetii deemu kara qaama isaa waan akka firee qabamuu danda'u gurguddaatu sadan saatu gadi ba'aa jedha. Garuu ergiin mana kana keessa galee kadhata amma raajiin kadhatan hirmaadhe dhaqeen cheek godhe. Sa'aatii sana kaasee ofirraan dhabe qola isaa duwwaatu hafee jira jedha. Widaa baraanii alaabes sirratti gogseera Waaqayyo. Sirraa dheera Waaqayyo. Abaarsi kee galgala kanaa kaasee hin jiru. Kottu gara koo waggaa meeqaaf rakkatte? Waggaa 5. Amma gaafa mana fincaanii dhattu hin jiru? Hin jiru qola isaa duwwaa malee. Kottachi as qolli isaa sirraa sokkeera. Guyyaa kanaa kaasee liqimsi abidda. Ka'u.